waraanni kaab Itoophiyaa kamarslameessoo gitxeeyyate guyyaan sadeessoon isar xumura lola kanaaneen dura dhabanaas gaafiin jetta gammaad deebi argachuu baattus gaareen lamaanu jechuu wayyaaneef biltsiginnaan jiyootaaf waltu qophaa turuun darra gabaa TPLF loltoota Abiy Ahmad damassasuu jiraa jetti gaareen Abiy Ahmad immoo lolli kunis xumura kajuuntaa waliin godham jechuun dhaadachuu irratti argam dhaabbat biyyoota gamtoomaniitiif United States of American dhiiroo araarof yaaddoon najjeefte waan dabartuwam tokkollee godhuu hin dandeenye gamtaan Afrikaa inninu akka gamtaa waan illaa kaamneef warraa tungaa'u taatus dureen isa Muusaa Faakii Maatamaa gochi godhamuu jiru kunnallee na yaachise jedha dhiiroo waraan dhaaba jechuun akkuma Ameerikaatiif dhaabbat biyyoota gamtoomanii gaafate saamamuu mankuu saganta nyaata addunyaa ijoo qondaaltota jaarmiyaalee qarqaarsa namoomaatiif miidiyaalee addunyaa ta'uun jilaan deemuu jirti irra guddaan WFP David Beasley TPLF boba yookaan beenzil qarqaarsa namooma liitir walakka miiliyoona kana jala atti deebisu qabdi jechuun isa addunyaa mamsiif dhaabbati biyyoota gamtoomanii yookaan United Nation waajjir ministeer aajaa Ameerikaa biiroon dhimma Afrikaatiif USAID faan gochi TPLF kan balaaleffachuu waachifanii dadhaban saamichi boba liitir 500tiif 70 ka TPLF guurratti jedhan balaaleffachuun fuul Twitter ofirra deebi ka kenniti Director dhaabbat qarqaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power gochi godham waan hojii qarqaarsa namooma gufachiisa waan taateef deebisu qabdan jechuun gara Geetaachoo Raddaa faqiiqachiif bobaan saganta nyaata addunyaa hahatam tokkolleen hin jiru liqatii deeffadheen deebi gara Dibilis baasa ummatti Tigraataat ibsimat kan hordofte baafti jedhaniin gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el qabeenyi saamam tokkolleen hin jiru liqe kennineef WFP irra deebifannee jee waraanni michoota duraatiif diinota har'a wayyaaneef PP yookaan biltsiginna jidduu waggoottan lamaaf deemuu jiru kun sarbamiinsi mirga namoomaa kufaati diinagde biyyatti dhumaati lamiilee nagaatiif kijjiboota saafuu cabsan hedduu yaadata waraanni kun jalqabuuf saatii muraasii yeroo haftutti hin deeqe diinata daangaa Itoophiyaa cabsite seenti jedhan furguggeesse qabanaasuun biyya kaa'u ka beeksis mootummaan Abiy Ahmad oduu waan dabarte raga tokkolle addunyaatti agarsiisuu hin dandeenye xuyyuuri diinota Itoophiyaatiin ergamee jedhan kun duub meeshaalee waraana wayyaaneef geessaa turu miidiyaalee mootummaatiif aktiivistooti sirnicharra dubbachaa turan gaareen Maqalee gamisiitiin diraamum soba uummata Itoophiyaa ittiin sammuu nyaatan malee xuyyuuri dhufees xuyyuuri kufees tokkolleen hin jiru jechuun mormaat wamtaa teefuduub lafti waraanni kun keessa godhamuu jirtu baay'een gaazixeessitootaaf bana waan hin taatiniif odeeffannoo qulqulluu argachuun rakkotaat miidiyaaleen akka Reuters faan garuu uummata irra yaafadhe jira waraanni kun ammallee jabaate jilaan deema jira jechuun barreessa. Haleellaa qilleensaa har'a walakkeessa guyyaa magaalaa Maqaleetti raawwatameen namoonni baay'een miidhamuu fi ajjeefamuu televezyiiniin naannoo Tigraay gabaase. Akka qondaalota naannichaatii fi miidiyaaleen naannichaa jedhanitti haleellaan xiyyaaraa kun bakka manneen jireenyaa uummata iddoo gabaatii fi olmaa daa'immanii irratti raawwatame. Haleellaa kanaanis daa'imman dabalatee namoonni hedduun dhumuu ka gabaasan miidiyaaleen naannichaa lakkoofsa namoota dhumanii fi miidhaman garuu adda hin baafne. Viidiyoowwan sukkanneessoon naannicharraa bahan akka agarsiisanitti reeffi namoota haleellaa kanaan miidhamanii dirreerraa mul'ata. Qaamni namoota baay'eenis kukkutamuudhaan manneen diigaman waliin lafarra ciisuun viidiyoon sukkanneessaan baay'inee agarsiisa. Dhimma kana ilaalchisuun deebii ka kenne mootummaan Itoophiyaa iddoolee humna waraanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay filatamoo ta'an kan haleelu ta'uu fi uummati iddoowwan kanneen irraa akka fagaatu akeekkachiisee jira. Waraanni kaaba biyyattii eegalee guyyaa sadaffaa irratti itti fufeetti argama. Uummata naannoo dubbisuun qulqulleeffadhee jira ka jedhu maddi oduu Reuters waraanni kun kamisa kaleessaas haala hamaa ta'een humnoota mootummaa fi garee humnoota Tigraay gidduutti tuufee ooluu ragaan qabaa jedhee jira. Hawaasi addunyaa lolli dhaabbatee nagaan akka bu'u waamicha gochaa jira. Tibbana odeeffannoon magaalaa Galaanitti giddugalli dararaa dhala namaa haaraan hundaa'ee jiraachuu mul'isu gama marsaalee hawaasaatiin ifa ta'uu hordofee dhimmi kun qabatamaa ta'uu OMN maddeen garaagaraa irraa qulqulleeffachuuf yaalaa tureera. Bu'uura odeeffannoo tibbana baheetiin giddugala dararaa kanatti dhalattoonni Oromoo ejjennoo siyaasaa tarkaanfachiisaniin diinummaan farrajaman kanneen qaama qabsoo hidhannootti jiru waliin hariiroo uumuun shakkaman isaan saamichaa fi adeemsa shiraa garee aangoo bulchiinsa Oromiyaa harkaa qabuun raawwatamu dura dhaabbatan akkasumas
akkasumas dhalattoonni Oromoo akkanumaan hojii isaanii irraa qabamanii giddugala kanatti dararaman dhibbootaan kan lakkaa'amanidha. Giddugalli dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kun yeroo ammaa manneen hidhaa biyyattii seenaa keessatti gochoota suukanneessoo garaagaraan yaadataman kan akka Maayikalaawwiin olittuu giddugala dararaa dhala namaa isa hammaataa ta'ee jiraachuu kan ibsan keessa beektonni giddugala kanatti dhala namaa kolaasuu, qaamaa hir'isuu, dhibeewwan garaagaraatiif saaxiluu hanga dararanii ajjeesuutti gochoonni suukanneessoon hedduun kan raawwataman ta'uu ibsan. Bu'uura odeeffannoo kanaatiin giddugala kanatti dararaa raawwatamuun hedduun qaroo dhabaniiru. Hedduun dhageettiin isaanii duude kunis qaamaa hir'ataniiru. Isaan dhibee narvii, kalee fi kanneen birootiif saaxilamanis muraasa miti. Dararaan kun ijoollee shamarranii fi dubartoota irratti illee osoo hin hafin kan raawwatamu ta'uu ibsuun gochoonni suukanneessoon godaannisni isaanii hin qoorre kan egeree namoota kanaa hubaatii hammaataaf saaxilaman hedduun raawwatamaa jiraachuus ibsan. Mootummaan mana hidhaa Maayikalaawwii ilmi namaa keessatti dararamaa ture cufuu ibsus manni hidhaa dachaa hedduun Maayikalaawwii caalu azaaba lafarraa jechuun kan danda'amu asuma naannoo keenya magaalaa Galaan keessatti garee ukkaamsaa, garee hannaa fi shiraa aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti wal ijaareen banamee ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman keessatti dararaa suukanneessaa argaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo kun. Maqaa namoota giddugala kanatti dararamaa turanii fi itti fufiinsaan dararamaa jiranii hanga adda baafatan tarreessuun miidhaa isaan irratti raawwatames ibsaniiru. Qondaalota olaanoo Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi ajajoota isaa sadarkaan jiran dabalatee isaan qorattoota jedhamanii giddugala dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kanatti ramadaman ilmaan Oromoo irratti gidiraa hamaa geessisaa jiraachuus kan ibsan maddeen odeeffannoo kun gochi giddugala kanatti raawwatamu saamichaafis itti dhimma bahamaa jiraachuu saaxilaniiru. Koomishiinaroonni Poolisii Oromiyaa fi ajajoonni sadarkaan jiran nama fedhan giddugala kanatti hiisisanii dararaa suukanneessaa erga irratti raawwataniin booda maallaqa hanga birrii 500 itti nyaachuun kan gadi lakkisan ta'uu himu. Isaan maallaqa kaffalanii ba'uuf hin dandeenye ammoo hireen isaanii hanga rashanamuutti kan deemudha. Gareen gocha kana raawwatu garee hannaa fi shiraa aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti wal ijaare tahuu saaxilan maddeen odeeffannoo kun. OMN odeeffannoo kana bu'uura godhachuun jaarmiyaalee miseensonni isaanii giddugala kanatti dararamaa turanii fi itti fufiinsaan dararamaa jiraachuun ibsame. Akkasumas namoota miseensonni maatii isaanii hanga har'aatti illee giddugala dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kanatti ukkaanfamanii jiran tokko tokko quunnamuuf danda'eera. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo OMN dhimmicha irratti dubbise. Giddugalli dararaa kun mooraa leenjii humna addaa Poolisii Oromiyaa bakka Galaan Sololiyaa jedhamutti argamu keessatti kan hundaa'e ta'uu himuun miseensonni keenya hedduun giddugala kanatti dararamaa turaniiru ammallee kanachitti argaman hedduudha jedhan. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo giddugala kanatti hidhamanii qaamaa hir'atanii ba'an kan dararaa irratti raawwatamerraa ooluu dadhabuun lubbuudhaan darban akkasumas namoonni kolaafaman jiraachuu mirkaneessaniiru. Namoota giddugala kana keessatti kolaafaman keessaa nama 6 quba qabaachuu fi dubartoonni akka fuulduraaf illee dhala hin godhannetti yakki suukanneessaan irratti raawwatame jiraachuu ibsan qondaalli abaa'oo kun. Dararaan mooraa kana keessatti dhala Oromoo irratti raawwatamaa bahee fi itti fufiinsaan raawwatamaa jiru kan ibsameen ol tahuu ragaa qabnaa jedhu. Ragaa namoota giddugala kana keessatti dararamanii kan namoota 141 taatee irratti raawwatame waliin qindeessanii harkaa qabaachuus ibsaniiru. Namoonni miseensonni maatii isaanii hanga har'aatti giddugala dararaa kana keessatti ukkaanfamanii jiraachuu nuuf mirkaneessan gama isaaniin miseensonni maatii keenya giddugala kanatti dararamaa jiraachuu malee qaamaan argannee haala isaan keessa jiran beekuuf rakkanneerraa jedhu. Giddugalli dararaa kun akka mana hidhaatti beekamtii seeraa kan hin qabne hidhamtoonni achitti argamanis mana murtiitti kan hin dhiyeeffamnee fi maatii waliinis kan wal hin argisiifamne ta'uu ibsuun qaama itti iyyannu dhabneerraa jedhu. Gareen aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti of ijaaree saamichaa fi yakkoota garaagaraa irratti bobba'ee jiru. Giddugala dararaa kana waggaa tokkoon dura hundeeffachuu isaatu himama. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmuu ganda Huccaa bakka addaa Ilmaa jedhamutti taateen kun raawwatame. Humnoonni mootummaa yakkaan hin hojjetiniin mana jireenyaa qe'ee guutuu dallaalonni fi gombisaa midhaanii osoo hin hambisin qabeenyaan umurii koo guutuu horadhina jalaa gubanii jedhu obbo Lammeessaa Dheeressaa. Kaleessa jechuunis hagayya 25 bara 2022 ganama keessaa toora sa'a 1:00 maatii waliin mana keessa osoo jirru sagalee dhukaasaa dhageenya jechuun waan isaan irratti raawwatame yaadachiisu. Dhukaasa guddaa kana dura ganda keenya keessatti dhageenyee hin beekne kanaan rifannee yoo manaa gayyaanu poolisiin humna addaa mana keenya marsee jiraachuu arginee jedhu maanguddoon abbaa miseensota maatii 10 ta'an kun. Waraana bilisummaa Oromoo isintu qallabaa isintu nurratti goobsee jechuun akka isaanitti dhaadatamee fi aggaammi reebichaa maatii guutuu irratti akka raawwatame himu.